Ashama harka fuudhee kabajamoota hordoftoota maatiiwwan koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa fayyaan jaalalli gammachuun tokkummaan bakka isin jirtan hundatti isin wajjin haa jiraatu isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaaladha. Egaan guyyaa har'aa kana viidiyoo adda ta'e qabadhee dhufee jira. Anis guyyaa har'aa kana kinoo dhaabbadheetiin jira jechuudha. Yeroo baay'ee viidiyoo kiyya taa'eetiin waraabaa guyyaa har'aa kana immoo akka isinitti toluuf jedhee anis kinoo istiidiyoo kiyya keessa dhaabbadhee viidiyoo kana isiniif waraabaa jira jechuudha. Egaan viidiyoon guyyaa har'aa kun waan addaa yookaan waan haaraa qabatee dhufeetii jira jechuudha. Isinis viidiyoo kana akka daawwattan akka dhaggeeffattan akka hordoftan immoo abdii guddoon qaba. Egaa guyyaa har'aa kana kuni meeshaa muuziqaati. Gitaara jedhama. Egaa meeshaa muuziqaa kana fayyadamee meeshaa muuziqaa ofii kiyyaaf rukutachaa jechuudha. Itti fayyadamaa muuziqaa yoo ta'u sirba baay'ee bareedaa ta'e isiniif sirba yoo ta'u isin affeeraa jechuudha. Egaan meeshaan kun meeshaa muuziqaa keessaa isa baay'ee jaalatamaa ta'e sagalee akka barbaaddeen haala barbaaddeen quba kee qofa fayyadamuudhaan kan ittiin muuziqaa bareeffachuu dandeessu jechuudha. Egaan anis guyyaa har'aa kana gitaara kana fayyadamuudhaan muuziqaa yookaan sirba baay'ee bareedaa ta'e isin dhageessisuuf yookaan isiniif sirbuu fi qabadhee dhufeetiin jira.